Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti hidhamtoonni siyaasaa manneen murtiitiin akka hiikamaniif ajajni kennamus olaantummaan mana murtii kabajuu diduudhaan hidhaa keessa tursiifamuun komii kaasaa jira. Manni murtii aanaa Oddoo Shaakkisoo Awwaluu Butulaatiif mirga wabiin akka hiikamu ajaja dabarsus ji'ootaaf hidhaa keessa tursiifamuun dararamaa kan jiru ta'utu himame. Ayyaantuu Abdii dabalatoo kanaa qabdi. Hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti hidhaman sarbamiinsa mirga namoomaatiif saaxilamaa jiraachuu isaanii Koomishinii Mirgoota Namoomaa dabalatee dhaabbileen garaagaraa ibsaa jiran. Kanneen hidhaa turtii ji'ootaa fi waggootaatiin booda ajaja mana murtiitiin mana hidhaatii akka gadi lakkifaman hayyama argataniifis waajirri poolisii garuu ajaja mana murtii kabajaa jiraachuu dhabuutu dhagahama. Mana murtii olaanaa godina Gujiitti manni murtii aanaa Oddoo Shaakkisoo Awwaluu Butulaatiif bilisummaan qaamaa eeggamee fi hidhaa ji'ootaaf keessa ture keessaa to'annoo jalaa akka ba'uuf waxabajjii 30/2015 ajaja dabarsee ture. Haa ta'u malee waajirri poolisii aanichaa hanga ammaatti ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuun himameera. Ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun waajjiroota haqaa biyya keessa jiran hundaaf sodaa uumuu irra darbee hawaasa abdii kutachiisuutti ce'eera jedhameera. Namni kun yakkaa fi badii tokko malee saba isaatiif sagalee ta'uuf iddoo hiriira bayetti ture qaamolee nageenyaatiin to'annaa jala kan oole. Sana boodas yakka tokko malee mana hidhaa keessatti ji'oota hedduuf haala baay'ee ulfaataa ta'een ajaja mana murtee eeggataa kan ture yoo ta'u, xumura irrattis xalayaa mana murtee irraa barreeffameen bilisa ta'uun isaa ibsamus ammas cunqursaa mana hidhaa keessa jira jedhu namoonni haalicha dhiyeennaan hordofaa jiran. Manneen hidhaa biyyattii keessa jiran baay'een isaanii mana hidhaa yakkamtootaa osoo hin taane bakka namoonni saba isaaniitiif sagalee ta'an itti dararaman erga ta'ee bubbulee jira. Dararaa manneen hidhaa keessatti arganiin alattis hanga lubbuun darbuutti aarsaa kafalaa kan jiran tokkoof lamaa miti. Kanaafis akka ragaatti weellisaa Umar Muhammad dararaa mana hidhaa keessatti waggoota 2 irra gahaa turerraa kan ka'e adoolessa 4/2023 addunyaa tanarraa boqachuun isaanii yaadatama. Turtii ji'ootaa achi dhufees waggoota mana hidhaa keessatti himannaa seera bu'uura hin qabneen himatamanii dabarsaa jiranii fi kan akka gadi lakkifaman murteeffamee fi ammas hidhaa jiran dararaa cimaaf saaxilamaa waan jiraniif qaamni dhimmi ilaallatu sarbama mirga namoomaa hidhattoota siyaasaa irratti raawwatamaa jiruuf furmaata gochuu akka qabu himameera. Oduu keenyatti aanuun balaa konkolaataa guyyaa kaleessaan naannoo Yirgaa Caffeetti mudateen haadha qabsaa'aa Hamzaa Booranaa dabalatee lubbuun namoota 9 olii darbuun himamee jira. Godina Geedi'oo aanaa Yirgaa Caffee ganda Waatee jedhamutti guyyaa kaleessaa balaa hamaa konkolaataa barattoota Yuunivarsiitii Booranaa fi uummata hedduu fe'ee deemaa jiru garagaluudhaan mudateen haadha qabsaa'aa dabalatee namoonni 9 lubbuudhaan darbanii jiraachuunis himamee jira. Konkolaataa uummataan lakkoofsa gabatee koodii 373 Ooroo jedhu kan Yaaballoorraa gara Shaashamannee imalaa ture garagaluudhaan balaan kun kan mudate ta'uunis himamee jira. Kana malees balaa kanaan barattoota Yuunivarsiitii Amboo Booranaa dabalatee imaltoonni hedduun miidhaan salphaa fi cimaan kan irra ga'e yoo ta'u, wallaansaaf gara hospitaala Diillaatti kan geeffaman ta'uunis gabaafamee jira. Oromiyaan naannolee garaagaraa keessatti balaan konkolaataa haala sodaachisaaf hammaataa ta'een dabalaa jiraachuu walqabatee namoonni baay'een miidhaaf saaxilamuun lubbuun baduu fi qabeenya irrattis miidhaan cimaan qaqqabaa jiraachuun kan hammaate yoo ta'u, balaa kana hambisuuf uummatas ta'ee konkolaachistoonni itti gaafatamummaarraa eegamu baachuu kan qaban ta'uunis himamee jira. Godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutti uummanni humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman gargaarsa hatattamaa kan barbaadan ta'uun himamee jira. Gargaarsi gama mootummaaf miti mootummaatiin taasifamaa jiru akka hin jirre koominikeeshiniin aanaa Amuruus ibsee jira. Mahdi Abdul Baasiit dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutti uummanni humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman gargaarsa hatattamaa barbaadu jedhame. Gargaarsi gama mootummaatii fi miti mootummaatiin taasifamaa jiru akka hin jirre koominikeeshiniin aanaa Amuruu ibsee jira. Akka koominikeeshiniin aanaa Amuruu gabaasetti aanicha keessaa gandoota 18 irraa namootni 59,000 fi 662 buqqaanii jiraachuu ibseera. Waajjirichi baay'inni namoota gargaarsa barbaadanii fi kanneen gargaarsi taasifamaa fi jiru kan waliin madaalle ta'uu ibseera. Waldaan misooma gurmuu namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan kana keessaa 200f gargaarsa qarshii 40,000 dhaabbata wabii maccaarraa argame dhaqqabsiisee jira. Dhaabbanni waldaa misooma gurmuu aanaa Amuruutti marsaa lammaffaaf deeggarsa taasisuu ibsee jira. Itti gaafatamaan buusaa gonofaa aanichaa obbo Addunyaa Iddoosaa namoota kanaaf gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu qaamota adda addaaf dhaamuun gargaarsi akka taasifamuuf gaafatanii jiru. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas dhalattoota hawaasichaa keessaa ba'anii biyya alaa fi biyya keessa jiraatan hawaasicha bira dhaabbachuudhaan akka lubbuu baraaran waamicha taasisanii jiru.
Dhaabbanni qarqaarsa namoomaa Oochan gabaasa haaraa baasee lixa Oromiyaatti sababa rakkoo nageenyaatiin haalli naannichaa yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Waajjirichi gabaasa baasee lixa Oromiyaa keessattuu godinaalee Wallaggaa afran keessatti rakkoon namoomaa haalaan dabalaa jiraachuu ibsee jira. Jilli mana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Paatriyaarkii Abuna Maatiyaasiin durfamu har'a Maqalee seenuun himame. Jilichi pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waliin mari'achuu miidiyaan mana amantaa Ortodoksii gabaasee jira. Dabalata oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Jilli mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Paatriyaarkii mana amantiitti Abuna Maatiyaasiin durfamu guyyaa har'aa magaalaa Maqalee seenanii jiru. Jilli kun hangafa Phaaphaasii Abuna Maatiyaas dabalatee Phaaphaasiiwwanii fi jaarsolii biyyaa of keessatti hammate kun wayita buufata xiyyaara Raas Alulaa Abbaa Naggaa ga'anitti hooggantoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitiin simatamanii jiru. Jilichi pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waliin mari'achuu miidiyaan mana amantii Ortodoksii gabaasee jira. Sinodoosiin Itoophiyaa hariiroo Tigraay wajjin qabu sirreessuuf waadaa galuudhaan gargaarsa birrii miiliyoonaa kennuuf waadaa kan gale ta'uun ni yaadatama. Akkasumas mana lubummaa Tigraay fi hordoftoota naannichaa cinaa dhaabbachuu isaatiin sinodoosichi ifatti dhiifama gaafatee jira. Sinodoosiin Tawaahidoo Itoophiyaa namoota waraanaan hubamaniif qaqqabuu dhiisuu isaatiin dhiifama gaafatee jira. Sinodoosichi gargaarsa namummaa qarshii miiliyoona 20 waadaa galee ture guyyaa har'aa pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraayitti kan laate ta'uunis gabaafamee jira. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf deemaa ture wal qabatee sinodoosiin Itoophiyaa uummata Tigraay irratti duguggaa sanyii lallabeera jechuudhaan hariiroo qabu addaan kutuusaa manni lubummaa Tigraay ibsee ture. Qaamni olaanaa sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa kamisa darbe waraana naannoo Tigraay keessatti adeemaa ture wal qabatee itti gaafatama ofii ba'uu dhabuu isaatiin dhiifama gaafatee ture. Gaaffii dhiifamaa dhiyaate hordofuudhaan dureewwan amantaa Tigraay araara manni amantii sinodoosii Tawaahidoo Itoophiyaa dhiyeesteef dhiifama dhugaarraa madde miti jechuun isaanii ni yaadatama. Lubbu baraartonni Ispeen bidiruu godaantota Afrikaa 200 ol feetee achi buuteen ishee dhabame naannoo odola Keenerii jedhamu keessa barbaadaa kan jiran ta'uu himani. Gareen deeggarsa Walking Borders jedhamu bidiruun kun Senegaal naannoo qarqara galaana Kaafontiin jedhamu irraa kan ka'e ta'us ibsanii jiru. Daraartuu Shaamii guutuu gabaasa kanaa qabdi. Lubbu baraartonni Ispeen bidiruu godaantota Afrikaa 200 feetee achi buuteen dhabame barbaadaa jiraachuun gabaafame. Gareen deeggarsaa akka jedhutti bidiruun kun Senegaal naannoo qarqara galaana Kaafoonitti jedhamurraa ka'uu ibsee jira. Itti dabaluunis gareen kun bidiruu kana keessa ijoolleen baay'een jiraachuu eere. Bidiruuwwan lama biroos achi buuteen isaanii hin beekamu jechuun ibsan. Bidiruun namoota 200 feetee kun Kaafoonitiin irraa waxabajjii 27 ka'uun gara odolaa Keeneritti imala jalqabdee jedhan. Humna galaana Ispeenitti tajaajilli lubbuu baraaru bidiruu kana xiyyaaraaleen barbaadus jalqabuus ibsanii jiru. Bidiruuwwan biroo lama ilaalchisee odeeffannoon guutuun hin jirus jedhame. Bidiruuwwan lama keessaa tokko keessa namoonni 65 kan keessatti argaman yommuu ta'u bidiruu kaan keessattis immoo namoonni 60 jiraachuu akka malan eeranii jiru. Kunis lakkoofsa namoota badanii 300 taasisa jechuun Reuters hojjettuu dhaabbatichaa Heleenaa Maleeno waabeeffachuun gabaasee jira. Oduun kun dooniin godaantota humnaa olii baatee galaana Meditiraaniyaa naannoo qarqara galaana Girikitti dhidhimuun torbaanotaan booda dhagahame. Balaa galaana Meditiraaniyaa irratti dhaqqabeen namoonni 78 liqinfamuu fi kanneen 500 ta'an immoo achi buuteen isaanii akka hin baramne UN'n gabaase. Kunis godaantonni bidiruu xixiqqaa qurxummii kaayyeessuuf oolu fayyadamuu isaanii qofa osoo hin taane dambaliin cimaan galaana Atlaantik irraa ka'u waan jiruufi jedhan. Bara dabre godaantonni 556 Ispeen ga'uuf otoo yaalanii du'uu UN'tti dhaabbanni dhimma godaantota IOM gabaasee ture. Bara 2020 takka lakkoofsi namoota du'anii 1,126 ture jedhama. Akka IOM ministeera biyya keessaa Ispeen waabeeffachuun ibsetti namoonni 15,682 ta'an bara 2022 odolaa Keener gahanii jiru jedha. Lakkoofsi kun kan bara 2020 takka irraa harka 30 hir'ise jechuunis ibsan. Lakkoofsi godaantota karaa kana fayyadaman waggaa irraa waggaatti hir'isaa adeemus bara 2020 irraa jalqabee godaantonni lakkoofsa guddaa qaban ammallee karuma kanarra adeemu jedha IOM. Haleellaa qilleensarraa Kaartuum irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 22 ajjeefamuun himamee jira. Humnoota waraana Sudaanii wal waraanaa jiran keessaa tokko kan ta'e humni addaa irra jireessa magaalaa Kaartuumii fi magaalota biraa lama Omdurmaanii fi Baahir to'atee kan jiru ta'uunis gabaafamee jira. Ayyaantuu Abdii ammas dabalata qabdi.
Haleellaa qilleensarraa raayyaan mootummaa Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti sanbata raawwateen yoo xiqqaate namoonni 22 ajjeefamuu fi baay'een ammoo madaa'uu aangoonni beeksisan. Haleellaa guyyaa sanbataa bakkee bulchiinsa Oomdurmaan kan laga Naayil ce'ee faallaa magaalaa Kaartuumitti argamutti raawwateen kanneen madaa'an keessaa irra caalaan dubartootaa fi daa'imman ta'uun himameera.